Sabaran ingongne boba ke jalatan sika namno rakona ma yo arge achilale karamaka kade sabaran ingongne boba ke jalatan sika Video dabata atana wanun dumati gofta ko simaltu nabkita kadisa yero rakina okona kana malato kuya rakina tutube kanul fudena mabatu ati anaf chalta unduma gararra ati anaf chalta unduma gararra ati anaf chalta unduma gararra ambarani bonni sebrar gadera hati anaf chalta unduma gararra hati anaf chalta unduma gararra hati anaf chalta unduma gararra wambarani bonni sebrar gadera alam malemu datame yeron oliga dibige micho takondumati echete kondadige kana fosi nargamne imenga bimuta sitir kadezin yelane kana furesi duwada sitti kabamen adema oni gofta iji ko gara kelala esa wano mangoto dubbi ke tawali gala bote ratu jede
Sitting godhaatii nyarako tasuma Eltuma kenja befada Sina olchego yarako yarako Siti kabame nadema ani gooftaa Iji kongara kelala Esa wanondo mangoto Dubbi ketawali gala Boote irraatuuf jedhe Sitting godhaatii nyarako tasuma Eltuma kenja befada gufta Sina olchego yarako yarako Barra kundanuda Erum namakabu marsani Itti gabadamu malubuf Wabe darbunda andani Bechu garani tidatamu Yesus eduwatu amansisa Kakatelu simbektu Siter kachuna mabonsa Letti nagaan siif ta'u Ameen. eeyo maqaan kee Xurunesh. eessaa dhufta Asuma duwwaasati. maal taata Kaleeko. Feeshinii uume. infekshinii Kiristoos Yesuus akka bilisa si baasu amantaa Anamana. ka'ii dhaabadhu simadhu ayyaana Yesuus Kiristoos be healed in the name of Jesus Christ Fayyii. be healed Fayyii. the mighty name of Jesus Christ Jabaastee maqaa gooftaa Yesuusiin. out Baay'ee keessaa. be healed Fayyii. be healed Kan fayyite ta'e. be healed Fayyii. be healed Tafawashii. abidda samiirraa Fire from heaven. samiirraa Saat ከሰማይ. abidda samiirraa Viewers, this sister has been suffering from a sickness medically confirmed it to be an infection over her kidney. you are free The man of God has declared her freedom. And this is her care giver. ka'ii boleet Rise up, sister. maayikit qabi ka'ii jedhe Rise up. na laali Look at me. maal taate Waan akka waan keessa gad darbe. Waan akka waan keessa gad darbe. maal Waan akka waan keessa gad darbe. waan akka maali Gammachuu waan beeku. waan isaa ibsuu hin dandeessu Gammachuu manna keessa gad darbe bakka sida jireenyi kooyyuu sirrii miti ture. akka sirrii miti amma gammachuus si keeda Gammachuu wayiiti bakka. si macheessu okay you are free Ameen. Viewers, she was saying, I was feeling unusual joy, and that was the joy of the Holy Spirit. Ani And she's confessing Ani fayyera. her freedom Ani fayyera. and healing, Gooftaa galateeffadhaaf harka keessa ottu buusaadha. and asking you to join her and celebrate. maal keedha Manaa kooti. maal taate Shimalatu karaa dudduubaa idda ishee muri. Eh? Idda ishee kutee shimala qarkaa karaa harkaa eessaa dhufte kamaashii. be healed Keep watching to the screen again. This sister be healed had an issue over the blood vessels of her leg olachis be healed from the bamboo. be healed in the name of Jesus Christ The man of God is ministering here now, gadhiisa bamana be healed in the mighty Commanding name her. of Jesus Christ body to be healed watch a screen shake. Take a look what is happening. As man of God is commanding be healed the spirit to shake out her and declaring her healing. be healed Fashi. abidda samiirraa Saat kasamai. kottu Fire from heaven. ishee qabuu barbaadde isiin immoo qaban achi dhaqilaa kunoo And this is
her husband and Be healed in the name giver. of Jesus Christ. Gooftaa Yesuusiin fayyi. Samirra habidda. Fire from heaven. The name of Jesus Christ. Gooftaa Yesuusiin. Watch a screen. Gara screen ilaala. This is a divine massage of the Holy Spirit. The name of Jesus Christ. Be healed. Jabaastee maqaa gooftaa Yesuusiin fayyi. ARARA keessaa galatu gooftaa. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you. Dhiiga walichaati. By the power in the blood of the Lamb. You are free. Bilisa. Kay bammana maal gochuu hin dandeessu ture. Miila ishee ol fuudhuu hin dandeessu, adeemuu hin dandeessu. Kay boleetti. Viewers, her husband was saying for long. Na laali. Maal Since- taate amma? Humna guddaan na keessa darbe. Humna akkamii? Humna guddaa. Hiiki miila isheerraa bammana. She had that accident. She was unable to walk. Yeah. And take a look for you shall be witness to the Yeah. healing power of God at work upon this healing mountain. Ang fayyera. And she is Ang fayyera. confessing, Ang fayyera. I am healed, Ani kamera. I am delivered, Ani kamera. I am released, Kamera. I am Ani kamera. released. Galateeffannaa Waaqayyoon. Ani kamera. Congregation Ani kamera. is celebrating Ani kamera. Ani kamera. with her. Abako arra fayyera. Ambilisa fayyera. He's yet confessing. Ammallee galata kennaa Waaqayyoof. Fayyera. Ambilisa fayyera. Mucaana laali. Aloo? Maal isa kanaaf godhachuu ennaan humni isa kanatti darbe. Maal taate? Maal miilli kee maal ta'aa jiram? Si sirbaayira. Maaliif? Mbeettu. Watch a screen. Keep watching to the screen what the Holy Spirit is doing to Yoom cabde. the leg of this brother. Na laali. Be healed. In the name of Look at Jesus me. Christ. Abidda samirra. Fire from heaven. Be healed in the name of Jesus Christ. Fire. Ras urguf umna dhiiga walichaatiin. Ras umna dhiiga walichaatiin abidda samirra. Samirra abidda. Ras. Let him shake it. Be healed. Fire. Be healed. Come fight it. Fire. Be healed. Fire. Be healed in the name of Jesus Christ. Fire. Waaqa gubbaarra abidda samirra. Fire from heaven. Samirra abidda. From heaven. Be healed. Fire. Na laali. Look at me. Ka'e dhaabadhu. Be on your feet. Walk, you are free. Bilisa, Dame. To God be the glory. For men, the restorer is his name. Blessed be his name. Take a look at him. He's celebrating. Walking here and there. Making a shout of joy too. The mighty name of Jesus Christ. Abidda samirra. Abidda samirra. Maaltu si keessa? Samirra abidda. Abidda samirra. Fire from heaven. Samirra abidda. From Be heaven. healed in the name of Jesus Christ. Be healed. Fire. Abidda samirra. Fire Ras from urguf. heaven. Ras. Let him Ras. shake. Ras. Humna dhiiga walichaatiin. Humna dhiiga walichaatiin. Be healed. Fire. Amen. Be healed. Fire. Samirra abidda. Amen. Ras. Amen. Ras. Amen. Ras humna dhiiga walichaatiin. Amen. Be healed. Amen. Be healed. Amen. Be healed. Fire. Amen. Charge su godheera dhiiga walichaatiin. Hammamiif I kana charge gochuu hin you all. dandeessan? I charge you in the name of Jesus Christ. Gooftaa Yesuusiin. Charge su godheera dhiiga walichaatiin. I charge you socho'uu all. hin danda'u. Socho'uu hin danda'u. Akkas jechuu hin danda'u. Hundeeffatu gara booddeetti akkas. Amma kun hin socho'e. Gooftaa galata fidaa, ulfina guddaa fidaa gooftaadhaaf. Come on, come on. Viewers, he was saying for long. Yeah. Wanni maatii akka inni itti baatee adeemaa jiru ulfinaaf ilillee jabaan birra gooftaadhaaf. I was unable to walk. Gammachuu akkamitti sitti dhaga'ama? To the glory of God, the healing and the mender power of the Lord restored him. Be healed. Jalqaba gaafa isa cabe sana socho'uu hin dandeenye mana yaalaatti gaafa geessinee nu jessuutti ka'anii ergisii ol fuunaa gafuunaa garatti deebi'uu nu dhabna hin cannaqamne jechuudha mana keessa. Amma si eegisee hunda jechuudha bilbilannee gaastii keessana qabannan amma waaqayyoo bagalatu hin fayye baqa. Ilillee jabaa gooftaadhaaf dabalaa.
His caregiver was witnessing, he was unable to work. Maal keedha? Obboleessa kooti. Maal ta'e? Bajaajii kuffise millisaan cabe. Yoo. Torbee sadanii qidaamee darbe. Ka'e dhaabadhu dhiiga walicha. Take a look to the screen. This brother had a Bajaj accident and a broken off his Miila leg, kee wal qixxeessi. suffering Nalal. from You are free. the pain for the last 3 weeks. And the man of God has declared his freedom Ulee kana malee tokko lama you are free. as he is going to encourage him to work, Fayyera. and he is Saba korraa fayyera. able Bilisa fayyera. to work, Ani fayyera. confessing, Ani fayyera. I am healed, Ani fayyera. I am healed. Ani fayyera. Waaqayyo galata fudhadhu. Ingalateeffannaa Waaqayyoon. Thank you, Lord. Fudhadhu. Waaqayyo galata fudhadhu. Ani fayyera. Ani bilisa fayyera. Ani Be bilisa. healed. Be healed in the name of Jesus Christ. Take a look to the screen again. This is again another ministry of the Holy Spirit to the man under. Maaltu keessa deemaa jira? Qabbana. Qabbana. Yoom cabde? Ji'a lama fiteera. Kiraanchii kana akka gattu Kiraanchii naman na ta'a. kenna nan gata. Akka gattu naman ta'a. Nan amana. Ka'e dhaabadhu. The divine power who came here with the crunch you can see on the screen. Kottas gara koo. Take a look. This man of God is ministering him. For you shall be witness again to the Name of Jesus Christ. restoring power of God at work with his prophet Healed. upon this healing mountain. Abidda samiirra. Fire from heaven. Abidda samiirra. Usat kasamai. Abidda samiirra. Fire from heaven. Abidda samiirra. Fire from heaven. Abidda samiirra. Fire from heaven. Dhiiga olichaati. By the power in the blood of the Lamb. Kai. Rise up, rise up. Kai dhiiga olichaan. By the power in the blood of the Lamb. Namni si qabu hin jiru. Miilla kee dhalootaan adeemisiif eeyyamameera. Tokko lama. Work. 1, 2. Ol jedhi qaxxi. To God be the glory again. Take a look. He's working without the crunch and deserve it our Lord to be praised. Take a look at him. Nan fayyee Yesuus. He's confessing Nan fayyee Yesuus. and celebrating. Akkasaan gochuu ni agartu mini galata ilillee Working gooftaadha. without the crunch. Blessed be the name of the Lord. Look at him. The mighty name of Jesus Christ. He's even running. Ammamiif kiraanchii kana baattan? Kiraanchii kana Ammamiif baattan ji'a meeqa? ji'a lama. Kana malee hin deemtan. Kana malee hin deemtan. Amma yeroo isaa isinii kadhatan maaltu isin keessa darbe? Kala'e. Akka maali? Akka aannanii natti qabbanaa'e. Akka barbaadan kiraanchitti gataati. Take a look Ulfinaaf at him. ilillee jabaa gooftaadha. Harka walitti buusuudhaan. Celebrating, running here and there. This is the divine restoration, and it is beyond imagination. Kottu. Namicha irraa hin galle. Lallabee irraa hin galle. Hiiko buqqee sinaa deebisee waaqayyoo ko. Ameen. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Be out. Maal rakkinni kee? Kana na hidha. Ee uffide nama kana. Nama qabu. Harki isaa kun neerbiidha hojjechuu hin danda'u paartiin kun. Ija isaa kanaa qabate amma kanaatti jechuudha. Harki isaa kun. Gartuu du'ee. Eeyyee. Kaasol. Watching to the screen again. All kaas. This brother Nalaal. Akkas godhe. has been suffering from Akkas godhe. Hojjechiis. nerve sickness Hojjechiis. for long. Watch the screen. Take a look what the Holy Spirit is doing. Okay. Afura keessee sadii bakkeetti baase. Dabale. Isa dhumaa. Narvii haaraa. New nerve system, Seelii haaraa. new cell system, Amen. Narvii haaraa. new nerve. Kai boleessaa. Rise up, brother. Kan jedhe. Viewers, for long Kee ol. Kaas oluma. he was feeling difficulty to take control over his hand. Diriis. Lamma isaa kaas ol. Stretch it out. Yaa. Amma nalaali. Look at me now. Put them together. Walitti Take a fidee. look how he is Walitti fidee. striving to them Bring. to put them together. And man of God is perfecting his healing, The mighty name of Jesus Christ. imparting this healing power of God. You are free. And man of God has declared his freedom.
Qoy raagalu. Maltaate mucaa. Torbanii ji'a tokko akka qorraatee haaratee duddaa fi luka irratti naqabe. Walumaa galatti as naqabe dudda naqabe adu dura. Deebisee luka naqabe luka warraaquu hin danda'u. Take a look to the screen again, how this young boy has been suffering from the pain and striving like this for more than a month. He's working as Okay, come on. Old man, despite he is a young boy. And take a look to the mending power of God at work with the hand of his prophet, for you shall be witness. Remain tuned. Keep watching what is going on. Remain focused again. And the divine massage is going. Be healed. Faishi. This is not an ordinary touch. Take a look, for you shall be witness, and you can receive your mending right there too. For the hand of God is beyond limit. Thank you, Lord, for your mercy and the healing. I exalt your name, Lord. The name of Jesus Christ. Taayyee stretch out your legs. Stretch them out. Yeah. Abba ko si Galatoomaa. To God be the glory. Recha Yuda katsana Abba ko. Jesus ulfadu kabajabi. Teso ke ratti boy jiradu Abba ko. Jesus boy jiradu. Ananda fayister tabili saber Abba ko ulfad. Thank you. Ulfad Abba. Viewers. This is a miracle for him. Since he developed that sickness. And to God be the glory again. Blessed be his name. Keessumaa warri fuuldura kana jirtan ilaaltaniit isa afurri amma diriirse gadi qabnaanuu gannu jechuu dide miilli garuu afurri amma kai miilla keenya. Stand up, stand up. Keep watching at him. Man of God is encouraging him. Qaxxee ol jedhe. Walk straight. Qaxxee ol jedhe. You are free. Straight. Dudda duwwaa miti miilli isa akkasumatti hin diriiru. You are free. Bilisa. Okay. Gurbaa sana bira dhaqee abidditti dhaqeera. Itti qabe maakii. Tokko si fayyisaa tokkochi qabata isa kana. Rasoko paradiabo. Siloria bahadigo senda. I pray the Nibo Evarasoko paradia. Rababababababas. 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 Be healed. Rababababababas. Take a look to the screen again. Rababababababas. Perosoko paria. Another graduate. And the power of the Holy Spirit. Taking the divine radiation therapy. Perodio, Risico, Pyroniaba, Keriopolia. Fashi. Be healed. Fashi. Be healed. Fashi. In Jesus' name. Taayyee suusin. Nalaale mucaa. Look at me, brother. Maal taate? What happened to you? Humna wayisirra dhufe. Attamsi godhare. Baqa boqonna naakene na hurgufe. Maal keeda? Riyaa keeda. Humna akkasii kanan beektu kana dura? Nan beeka haaraa deega wala. Haaraa ta'e. Baay'ee si macheessu. Maal baay'ee dafqite. Yoom cabde? Jiini koo qidaamee fudha. Jiini kee? Qassadi kaa'imee amma?
Take a look to the screen. He was saying, I was feeling an unusual power giving me tranquility. And that was the presence of the Holy Spirit. Gadhiisati. Tokko lama. And man of God is encouraging him Charge si godheera dhiiga walichaan. to take steps. Charge. I charge you on. Be healed. Fayyi. Thank you, Lord. Gooftaa si haa galatu. Thank you, Holy Spirit. Qulqulluu hafuura Waaqayyoo si haa galatu. Mogolee kana waan jabeessiteef si haa galatu. For you have strengthened this knee. Thank you. Si haa galatu. Thank you. Si haa galatu. Thank you, Lord. Si haa galatu gooftaa. You are free. Bilisa obboleessa. Kai. Rise up. Tokko lama. Take a look. Yeah. Sodaatiin lafaan gahe. Tokko. He's lama. taking his first Tokko steps lama. to work alone. Tokko lama. Dhiiga walichaan charge si godheera. The man of God is Charge. 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 calling the divine energy on him Mogolee kana hodheera. Okay, go, you are free. and encouraging him to work. Maal ta'e jette? Maaltu garagale? Araarina Miilla kee. Out. Araarina tera. And he's confessing, Kas. I had the mercy of Out. Paikesa. You are free. Kai Bilisatis. Come on. Come on. Kai dem. Kai dem. Pass your praise. To God be the glory again. Be healed. Kamera ni fayyera. She's confessing, get her freedom. Maaltu si cabse? Enia. Come on, come on. Yoom cabdee? Tureera no hospitaala ciisaan ture. Hospitaala ammamiif? Operation. Take a look to the screen again. Yay. This brother Baas ofirraa, you are free. was broken off his hand Kason. and suffering from the pain since long ago. Yeah. And the man of God is encouraging him Right. to lift it up. Like. And the man is confessing, I am healed. Gooftaa galateeffadhaa harka walitti buusaati. Be healed. Fashi. Kas. Abidda samirra. Fire Fire. from heaven. Abidda samirra. From heaven. Kabee. Fidi. Sat kasamai. Abidda samirra. Amna dhiiga. Come on. Fire from heaven. The mighty name of Jesus Christ. Jabastem agofta Jesus. Name of Jesus Christ. Agofta Jesus. Sirra boy rabid. Fire has Nala. come on you. Mera fidi Raajii shachi. Fidi. Kaya fidi. Maal taate? Kuftee maal taate? Raajiin fayyaadhaan aan jedhan mujjee jaan kubsa. Maal gochuu hin dandeessu? Nu taaluun ofirra sin taa'u. Ofirra hin teessu. Taa'ee amma ofirra? Viewers, take a look. She has been suffering Koi. to sit up Kayin jedhe. for long. Oi. Dura chee godhadhu. Taa'ee ofirra? Taa'ee Take a ofirra look. jedhe. Man of God is encouraging her to do what she has been suffering to do. Hin deebuu ture kun iyyuu akkas. Hin deebi'u. Amma hin deebi'e. Wajjin dhufte. Kophaa kun dhufe. Okay. Quphanii kai ofirra. Quphani. Kai. Quphani. Okay. Nalaal. Suuta di quphani. Gammachuudha. Kai immoo. Ariifadhu quphani. Kai. Okay. Okay, you are free. Go. Take a look at it again. To God be the glory for mender and restore his name. Ani fayyera. She's confessing now. Ani kamera. I am delivered. Ani fayyera. I am healed. Ani kamera. I'm released. Nama korraa fayyera. I am healed from my pain. Katugame. Abidda samirra. Man of God is calling fire from heaven. Abidda samirra. Fire from heaven. Be healed in the name Fire. of Jesus Christ. Agofta Yesusin. Ras. Let him shut it out. Radi ananama santar diara baraba kranda da la borianda la barada namasa. Ras. Let him check it out. Atorgo fo Jesu la fa buse for. Take a look. This is again the divine massage of the Holy Spirit. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ. Kai maka Yesu hojjeta waaqayyooti. Kan jedhe. Rise up. Kan jedhe. Rise up by the power in the blood of the Lamb.
Kai dhaabadhu. Rise up and be on your feet. Na laali. Look at me. Maal taate amma? Darbii kochite. Darbii cite harki nuun jettu. Narvii cite? Ay amma maal taate hin jedhe? Mama narvii cite? Ki. Anam beekoo inni keessa deema. Waan akka malee? Hin beektu. Eessaa dhufte? Finfinneerraan. Finfinneerraa. Maaltu kute narvii kee? Namatu nar kutee billaadha. Nama billaadhaan si kute? Okay. Manni yaalaa maal siin jedhe? Isa waan tokko naan hin jenne. Furmaata isaa? Furmaata. Fiizootiraappii hojjedhu mala. Fiizootiraappii. Fiizootiraappii Yesuus amma si hojjechiisaa oolee. Ameen. Nagarreet. Okay, you are free. Castle. Take a look. Yeah. Olo. What Nalal. he was doing was Yeah. the divine physiotherapy Akas. Hojjechiisu dhiiga olichaatiin. Ameen. Dhiiga olichaatiin. by the power in the blood of the Dhiiga Lamb. olichaatiin. May you be activated. Amen. Be activated. You are free. Bilisa. Galataaf deebi. Ulfinaaf ilillee jabaa dabalaa. In the name of Jesus Christ. Be healed. Faji. Narviin isaas citeera. Narviin cite fayyuu hin danda'u akka saayinsiitti. Garuu humna overdoosiitti dhufe sa narvii uumu sanadha. Yaa. Duubaan ga'ee ammas fiiksee as deebise. Viewers, he was medically confirming that his nerve system was broken. Abidda samirraa. Hollachis. Be out. This is again another man under the ministry of the Holy Spirit. Hollachis. The man of God is commanding the Spirit to wave out his body, Go. rebuking that spirit of sickness. Never again. David Tinkalin. Go out. In Jesus' name. Agov Taayyee Susin. You are free. Belisa. Kaas. Namicho nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Maal taate? Ameen. Morma koo dugda koo gotiitti koo. Fincaan danda'e fincaa'u. Fincaan danda'e fincaa'u. Maaliif? Dugdi koo cabaadha. Dugdi si cabaadha. Kun kan nan jedhu gala nan galuu danda'e hin deemu. Mormi si naanna'u. Naanna'u. Maal taate amma immoo? Amma nan fayyee. Nan fayyee. Maal taate hin jedhee maal takkam si godhe? Humna guddaan kee darbe. Humna akkamii? Siista suu kenneessi. Si suu kenneessi. Raasi morma kee am? Viewers, take a look to the screen. This brother has been suffering to rotate his neck, rotate his neck to side and side before the ministry. And take a look how he is celebrating, checking out his healing. I'm calling you to join him and celebrate too. Maqaan keenya? Dassaatuudha. Dassaatu. Dassaatu eenyu? Dassaatu mul'ata. Adda Dassaatu maal taatan? Bajaajiin na rukute. Yoom? Kudharfan jimaata darbee. Biyyeessa. Zeroo misti addanuma. Haala qabtanyaadha? No. Okay. Maal keedha? Adaadaa koodha. Adaadaa koo. Adaadaa kee? Meena xalaarraa fuudhee adda Dassaatu irraa. Take a look to the screen again. Nalaale. The sister had The mighty name of Jesus Christ. a Bajaj accident and suffering Abidda samirraa. the pain for lung. Be healed. Man of God is calling fire from heaven on her, Hallelujah. Be healed. declaring her healing. Be healed. Faiji. The name of Jesus Christ. Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ ነው። Be healed. Faiji. ኢየሱስ ጌታ ነው። Let her shake out her body. Come on. Take a look ኢየሱስ ጌታ at this divine massage again. እኔ የሚያመልከው አምላክ ጌታ ነው። It's the power of እኔ የሚያመልከው አምላክ ጌታ ነው። the Holy Spirit. ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዘላለም ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተነሽ ተነሽ። To her. ከይ The man of God is encouraging her ከይ to rise up and check out her restoration. ነላል ማልታትም አፍ ወላሌ of ወላልት አማዩ ወላልት አማው መቻልት አሬ ራስርከ And yet even she is out of her control. ያ okay She was possessed by the power of the Holy Spirit. ነላል ደቻስ ደቻስ ሪስ Take a look. How she is waving it out. And to God be the glory again. Blessed be his name.
Come on. He's making a shout of joy. Maaltu sin keessa darbe roosni galata. Akkuma biddaanna keessa darbe obna wallaalchi. Amma miif kan isin kana baattan. Torbe sadii. Torbe sadii. Amma kunoo fayyan dachaamne. Gooftaa bulfina fida amma fayyeera jedhu kunoo. She was saying, Galata jabaa for the fida. last 3 weeks I was unable to wave out my hand. But now, Waaqayyo koon galateeffadha. Gooftaa koon galateeffadha na ooshateera. Galateeffadhaa fi something like the burning fire moved down my body, and now I am healed. Take a look to the screen again. This is another ministry of the Holy Spirit. Namicho maal taate? Makiinaan naan galagale. Makiinaa siin garagale. Maal keedha? Abbaa manaa koo. Fayyii. Never again. ላትመለስባት ውጣ ከውስጧ maal saammi miidhame nattaasai? Dudda lafee dudda isaatii cabee. Manaa kimii geessinee naannoo manaa kimii lafee duddaa sana sibiila keessa gashaniitu hidhanii fi sibiila. Sibiilli sun immoo keessaa bahuu hin danda'u wajjumaan jiraataattiin jedhan manaa kimii. Inni naqaabu hin jiru sila danda'een deemu amma garuu inni naqaabu hin jiru gulubii korras miila korras hin jiru. Amma miisi qabaa ture. Ji'a ja'aaf na rakkisaa ture Yesuus na hiike galanni. Galateeffadhaa fi. Because this sister also has been saying for the last 6 months there was an unusual contraction down my leg, and now I am healed. She was calling you to join her and celebrate. Baladi roriti keessa saa keessa qalaa wayitu waan harcaa wanta tiitu jira naan jedhe baladi roriti. Baladi roni. Maal keedha drooni? Somba koo fi harka koo miila koo keessa. Somba kee reeferiin kee kun eessatti? Reeferiin koo asitti naa warreeffame. Akka opereeshinii taatu fedha? Eeyyee. Garaan keemi? Eeyyee. Afura keessa sadii bakkeetti baasi. Dabale. Isa dhumaa. Si keessaa du'eera. Amen. Go! Viewers, this brother had Be healed in the name of the Jesus drone Christ. attack over his body and suffering from the pain many times. Come on. Or since long ago. And the man of God is ministering him now. Cancelling that power of You are free, you are free. poison of the bullet. Okay. Declared his freedom. Amma maal taate? Waan na kee darbe. Waan akka maal si keessa darbe? Furoo hin beeknu. Okay, of ilaale amma waan dafa durii check godhi ilaale. Encouraging the man to check out his restoration. Okay. Okay. And the man is checking out his restoration. Okay. Doing what he has been suffering to do Okay, you are for free. long. Sibiila dudda keessa galeera. Kee hamba wedhan. Imba wedhanii. Kaimee sin ilaala. Keep watching to the screen again. This man, under the ministry of the Holy Spirit, had a car accident and an issue over his backbone. Baay'ee rakkatteetta. Ilmi Waaqayyoo siikuudhaaf dhufeera. And he has been assisted by the metal fixed at his backbone. And he was suggested to live all the rest of his life with the metal. But the Spirit of God is intervening his case through the ministry of his prophet, as you can see on the screen. The man of God is rebuking that spirit of sickness Nalal, you are free. and declared the man's freedom and encouraging him to do what he has been suffering to do since he had that Oh, yeah, go. Yeah, in cabinet. Okay. Okay. accident. Kasar kee malol. Take a look at him again. Bitat, akas mirgat. Charge si godera. I energize you. Amen. You are free. Amen. Dem gatta diam. Charge you on. Galateeffadhaa fi sabni. Calling you to join him and celebrate.
And to God be the glory again. Rakkinni isaanii neerfiidha ergina qabe torban tokko jedhanii amma nokko lola kana isaanii hidhee jira. Torban lama gara kaattiin ciimne takka. Gara kaattiin ciimne. Torban lama takka kaltiin. Take a look how this brother has been suffering even for the last 2 weeks. Come on. Come on. And the mending power of God has hit him through the hand of his prophet. And he's totally controlled by the power of the Holy Spirit. Take a look what is going on. Might of Jesus Christ. And this is the divine radiation therapy of the Holy Spirit. Might is of Jesus Christ. totally controlled. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit again. And doing. Jarsaka. Kateraka. Take a look at him. To God be the glory. For men Paris here. Come on, come on. Mine? Look at him. How he's checking out his restoration. To God be the glory. Restorer is his name. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bilisaan ba'e namaan baatamuu nafe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baba, push up jechuun barbaadde. Nati tottole. Nati tottole. Akkeessa bade. Nati tottole. Akkeessa bade hin bade. Hin bade. His side, feeling no pain. That I has been suffering from it for the last 2 weeks. Making a shout of joy. Calling you to join him and celebrate. And to God be the glory again. Mal sporto jetta ho. Nalal imboin. Mine. Imboin. Diski mormafi. Diski mormafi. Muddiitiin qabatu. Diski mormaaf muddi. Maal gochuun dandeessu? Gajjoo hojjechuun danda'u dhaabbachuun danda'u. Eessaa dhufte? Arargeerraa. Amma akka barbaadde taa'ii ka ilmi Waaqayyo si kee fuudheera. Keep watching to the screen. The sister has been suffering from this sickness over her waist and over her neck for a long time. And now she's celebrating. Arargee nagaan fiige amma you are free. After man of God Fiige of ilaal. has declared her freedom. And to God be the glory. Confess. I am delivered. I am delivered. Obboleessi kun dhibeen isaa dhibee diiskiiti akka taa'u kana miti duddi isaa baay'ee na dhukkubaa jedheen yeroo ka'ullee hidhatee ka'a yuunivarsiitiin akkas ta'e jedhe mana barumsa. Yeroo ka'u baay'ee hidhatee ka'a ka'us taa'us hin danda'u hidhatee taa'ala akka itti bargaanfatee jechuudha inni hin dubbatamu. Maatte yuunivarsiitii barattaa? Eessa? Bulee waraan ture. Hospitaala afuritti X-ray ultrasoundii ka'ee warri kaan kaleen kee xaaxarii godhatedhanii warri kaan immoo diiksiin kees baay'ee jira waan ta'eef Xuqur Ambassaa rifeerii si goona jennaan hospitaala shanaffaa achi dhaquu dhiisee Xuqur Ambassaa dhaquu dhiisee dana dhufe. Hospitaala shanaffaa? Maal si godha? Danda'een taa'u, danda'een ka'u, deemsa dheeraan danda'u, taa'umsa dheeraas hin danda'u. Take a look to the screen again. This young man has been suffering from chronic disc sickness for long. And he has been even feeling difficulty. Be healed. In his education, for he is a university student. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. The name of Jesus Christ. Be healed. You are free. Belisa. You are free. Ati Belisa. Look at him. This is again another miracle of the Holy Spirit. Men parisi. Restorer the power of God. To God be the honor, the praise, and the glory from everlasting to everlasting. He's celebrating.
Obboleessi kun akkanatti metti ergini dhukkuba kanaan qabamee puushaappii bu'een beekunaan jedhe amma garuu ilaala akkanitti bu'aa jiru. Look at him. Ulfinatu gooftaaf ta'a, ilillee jabaatu gooftaaf ta'a. Man, this was feeling difficult. Maaltu si keessa darbe? Abidda wayi dudda koo keessa fiige. Dhukkubicha amma jira? Hin jiru. He was doing now. And he was saying I was feeling unusual burning fire. Tidabala, ulfina tidabala. Haraara gooftaaf tidabala. That was the fire of the Holy Spirit. Lafeen cinaacha kukullaman isaa akka inni tarsaateen itti manii. Maalirraa keessi tarsa'e? Tarii duratti yoo juumna hojjeteetta ta'e naan jedhanii. Referiin kun eessaa sii kenname? Beetel Hospitaal. Eessaa dhufte ati? Finfinnee. Maal gochuu hin dandeessu? Danda'ee lafa dheeraan deemu yooni ariifadhee deeme immoo natti ka'achuudha baay'ina dhukkubaa danda'ee yeroo natti ka'ummoo danda'ee lafaan ka'u. Hojiin kee maali? Hojiin koo faayinaansirra hojjechaa ture. Eessa? Achuma Beeteliin. Achuma hospitaala Beetel moo? Hospitaaluma Beetel hojjetta? Okay. Kan isaaniin dideere? The mighty name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. Be healed. So this brother, be healed, that has been suffering from the crack over his side ribs, and he is here with his document. Samir Rahabid. Finance Betel. Okay. Man of God is ministering him as he is led by the power of the Holy Spirit. Be healed in the name of Jesus Christ. Agofta Yesusin Fayyii. Wait. Be healed. Fayyii. Umna waaqarraa gara keetti ajajeera. I command the divine healing to locate your body. Kaya. Rise up, brother. Kottu gara koo. Maal taate? Mana guddaa tokko na keessa darbe. Waan akka maali? Waan akka na gubu wayii. Si gubee? Okay, you are free. Amen. He was saying I was feeling something like the burning fire. And that was the fire of the Holy Spirit again. Amen. Malte mucaanke. Ciqilee isaa sana keessaa ba'e. Ciqilee. Isaa fidde. Gudururraan. Ciqilee kana. Sheekana. Kai babba. Take a look to this young baby that has been suffering from the displaced. Okay. And Bilisa Bayre. Born at his arm joint. Thank you. And he's confessing, I am free. I'm set free now. I'm calling you to join him and celebrate. Come on, be healed. Go. Demikisa. Kas. Thank you. Be healed. Be healed. You are free. Come on, name of Jesus Christ. Agofta Yesusin. Let him stretch out. Stretch out. Take a look how the Holy Spirit is restoring the health of this brother. Confessing, I am healed. Thank God joining me too. I am healed. Malta temicha. Fooqirraan kufe. Fooqii meeqa farra? Fooqii tokkoffaarraa kufe biyya Dubaayitti kufe achi booddee biyya Dubaayitti kufe. Kufuun kee yoom? Torbee sadii fixeera. Maal gochuu hin dandeessu ergasii? Gajjechuu hin danda'u luqqeettuun koo kun naan dacha'u jilbi koo naan dacha'u miilli koo kun hundumtuu laamshaadha. Laamshaadha. Kaime. Keep watching to the screen how this sister has been suffering for the last 3 weeks since she fell from the first tower. And she was already totally paralyzed since she had that accident. And the man of God is commanding her body to shake out now. And
Take a look for you shall be Samir witness. Abid. Samir Abid. 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 Cash. And restoring power of God at work. Fides Greco. Lang. Cash Fides. Bigo. Paikisa. Take a look. She was unable to take steps before the ministry. Amen. Man of God is encouraging him to take steps and to stand alone again is a miracle for her. Since the last 3 weeks after she fell from the tower. Of the first level. In Dubai. Kaase fidinat. Seetana sabiya rabati. The spirit is crying out of fear. Saduma ke acharani sok. The man of God is commanding to the spirit, leave here. Go. For the final time. Out! Paikisa. Yeah. Garang gadi chips. Chips garadan. Chips gad. Garagal. Achi galana dima ke sate gadi hit amedin. I don't care. Achi te gadi namedi. Gamme do da sherar gadi kai. Kasi sakana. Kesa delete sigodera di goli chatin. Delete sigodera. You are deleted out of here. Delete. You are deleted out of here. Okay, dabi. Colette nalales. Look at me, sister. Toko lama mille ke food. Charge sigodera di goli cha mille ke food. I charge you on. Charge sigodera. I charge you on. La fin ke due selling ke due ndi no jetera kana bod. Your dead cell is activated by the power in the blood of the Lamb. Yeah, you are free. Amen. Take a look at her again. She's calling you to join her. Since the last 3 weeks, she's calling you to join her and celebrate again. Yeah. Demica. Look at me. Look at my hand now. Release you. You are free. Come. Yeah, you are free. Belisa. Come on.